fudhataman keessatti murteen sun fudhatame. Garuu murteen tokko qofti qabsoon ijaaru, kaayyoon tokko qofti bilisummaan fidu. Amma hojii guddaatu jalqabamaa ture. Yaada tokko gara dhaabaatti jijjiiru. Gaaffiin isaanii amma mootummaa irratti qofan turre. Gaaffiin isaanii ofirratti deebi'e. Qabsoon Oromoo akkamitti ijaaramti? Eenyutu hooggana? Eessaa jalqabna? Eenyu waliin hojjanna? Namoota gaaffii kana irratti mari'atan keessaa Hussein Suraa, Elemoo Qilxuu, Jaarraa, Abbaa Gadaa, sabboontota Oromoo biroo hedduu turan. Hundumtuu kaayyoo tokko qabu turan. Bilisummaa Oromoo. Garuu kaayyoon tokko qofti walii galtee guutuun uumu. Yaanni garagara ture. Tooftaan garagara ture. Karaan fuulduraa maal ta'uu qabaa irratti mariin cimaa gaggeeffamaa ture. Maarri yeroo tokko qabsoon diina waliin qofa miti. Yaada keessattis ni jalqabama. Garuu wanti isaan walitti fide tokko yoo jiraate amantii isaan qabanidha. Uummanni Oromoo dhaaba ofii isaaf dhaabbatu akka barbaadu suuta mariin gara qindoominaatti deeme. Qindoominni garagaraa hojii dhugaatti deeme. Hojiin sunis achumaan dhaabbachuu hin dandeenye. Leenjii barbaachisa, qophii barbaachisa, hariiroo barbaachisa, deeggarsa barbaachisa. Kanaaf hojii guddaan jalqabame. Dargaggoonni leenjii waraanaaf qophaa'an kan Yaman keessatti, kaan immoo biyyoota Arabaa biroo ergamanii gama biraatiin hariiroo dippiloomaasii ijaaramaa ture. Miseensonni dabalamaa turan. Humni walitti qabamaa ture. Kuni yeroo sanatti dhaaba guddaa hin fakkaanne. Garuu seenaa keessatti yeroo baay'ee waan gurguddaa kan jalqabu akkasuma namoota muraasa irraa, marii muraasa irraa, murtee muraasa irraa dhuma irratti yaanni suni maqaa argate, dhaaba argate, karaa argate. Qabsoon Oromoo mootummaa biraa jala deemuu dhiise. Sagalee ofii isaa argachuu jalqabe. Garuu wanti guddaan dhaaba ijaaruun ulfaataa miti. Tokkummaa isaanii eeguutu ulfaata. Akkuma dhaabichi guddachaa deemeen gaaffiiwwan haaraanis mul'achuu jalqabani. Wal dhabiinsi suuta mataa ol kaase. Shakkiin dhalate. Gaaffiin hoggansaa ka'e. Namoonni qabsoo tokkoof walitti dhufan amma walii isaanii irratti gaaffii kaasuu jalqaban. Kana jechuunis boqonnaan haaraa banamaa jira ture. Boqonnaa qabsoo irraa miti. Boqonnaa wal dhabdee ture. Qabsoon ijaarame. Dhaabni hundeeffame. Garuu yeroo sana qabsoon mootummaa waliin qofan turre. Addunyaan akka dhaga'u gochuunis dirqama ture. Yoo addunyaan siin dhageenye qabsoon kee daangaa kee keessatti qofaafa. Kanaaf hojiin haaraa jalqabame. Hojiin rasaasaan miti. Hojiin dubbii fi amantaa. Hojiin hariiroo ijaaru. Hojiin dippiloomaasii. Maarree hojii kana keessatti Sheek Hussein Suraa gahee guddaa qaba ture. Biyyoota Arabaa garagaraa keessa deeme. Namoota mootummaa qunname. Dhaabota adda addaa waliin mari'ate. Deeggarsa barbaade. Sagalee qabsoo Oromoo daangaa Oromiyaa keessaa baasuun gara addunyaatti geessuu irratti hojjechaa ture. Yeroo baay'ee namoonni qabsoo jechuun waraanaan qofa akka ta'etti yaadu. Garuu qabsoon waraanaan qofa wanta mo'amu miti. Hariiroon isaa mo'aa, amantaan isaa mo'aa, namoonni si dhagahan isa mo'aa. Kanaaf hojiin Hussein Suraa baay'een isaa kaameraa duratti hin mul'anne. Magaalaa tokko keessatti hin xumuramne. Lola tokko keessatti hin galmoofne. Garuu hojii inni callisee hojjechaa ture bu'uura jabaa qabsoo sanaaf kaa'aa ture. Yeroo tokko namni rasaasa hin baafne seenaa keessatti gahee guddaa qabaachuu danda'a. Namni waraana irratti hin hiriirre injifannoo sana keessatti qooda guddaa qabaachuu danda'a. Hussein Suraan nama akkasii keessaa isa tokko. Garuu
hojii akkasiin jiraachuun salphaan turre. Hojiin iccitii amanamummaa gaafata, obsa gaafata. Yeroo tokko tokko immoo maqaa kee osoo hin mul'isin hojjechuu gaafata. Kanaaf yeroo har'aa namoonni hedduun maqaa isaa hin beekan, garuu seenaa isaa maqaa isaatiin osoo hin taane hojii isaatu dubbata. Amma garuu qormaanni guddaan dhufaa ture. Qormaata diina irraa qofa miti. Qormaata keessaati. Qormaata tokkummaati. Qormaata hoggansaati. Maarree kabajamtoota keenya, yommuu kaayyoo tokkoof qabsooftanii maqaan keessan akka beekamu barbaaddu moo hojiin keessan qofti akka hafu barbaaddu?